Paaster Hamaadoo Galgaluu goota amantii yeroo isaan dargaggummaa hanga hadhaatti hanga manguddummaatti seenaa isaanii irraa diqqoo qochachuuf kufaa cabaatti Minisootaatti argamna. Egaa kabajamtoota keenyaa gara iddoo isaan itti qophataniiranitti mana ilma isaanii yookiin Dr. Dastatti argamu isinis nu faana koottaa affeerraa kenna. Akka gucaatti gubatanii dukkana gaantummaa ibsaanii karaan fayyinaa ni dhiphata dhugaan gatii nama baasiisa akkatti cichanii dhaabachuu yeroof gowwaa nama taasisa ta'us Waaqayyo hambaa qaba. Warra bitaamin gurguramne mootummaa Waaqayyoo laatti kan qananiin itti mul'anne warri falmiif hin dhiyeessine yeroo dhugaan balaarra buutu kitima guddaa kaffalaani dukkana lafaa ifaan guutu. Akkam oolte naguma ameen. Nagaa. Fayyuma akkam jirti? Fayyaa jirtu. Gaafii tokko si gaafachuu fi keessummaa Minisootaa gad dhufte xiqqoo bubbulte qilleensi akkam jira? Qilleensi gaarii bishaa. Baay'ee gaarii. Bishaa. Sagantaa keenya oduu jala hin qabne duratti calooti gabaabaa akka nuuf gootu si gaafadha. Ishee maarree calooti haa goonu. Waaqa garannis haa ga'u. Waan amma sa'aatii ammoo kana lubbu qabeeyyii taanee wanta jiraanneef gaarii haa ga'u. Amma kanallee waa'ee adda addaa waa'ee ta'e kanneen nu gaafachuu waan dhufanii nagaan dhufanii fi gaarii haa ga'u. Nullee wanta dubbatu kanallee kolba qajeeluu kolba ta'utti deebisuu akka dandeenyu gargaari. Hafuura qulqulluu haa ta'u inni asuruun waliin ta'e biyya waliin nagaa kennu maqaa Kiristoosii. Ameen. Seenaa urgeetti dhalattaniif bara yeroo naannoo isin dhalattan mee waa tokko nu yaadachiis. Eessatti ka dhalatte atin? Ani Nageelee Arsii lafa jedhamu Xurgee Gaallotti 1921 dhaladhee jedhe Xurgee lafa jedhamutti sheedama. Achi dhalatte maqaan kee hoo? Maqaan kee Hamaadoo Galgaluu jedhama. Paaster Hamaadoo Galgaluuti. Amma duris Hamaadoo Galgaluu jedhani amma Paaster Hamaadoo jedhani. Paaster Hamaadoo Galgaluuti. Amma akka jedhani. Naannoon Xurgee maal fakkaata yeroo isin guddataa turtan mukkiin margi maal fakkaata ture? Margillee gaarii lafti osoo loon badhatee deemee dheedaa aanan dhuganii loon marga akka bishaan dheedennaa qonni baay'een hin jiru. Namni akka arge olii gaa oofatee lootti fataka qabu gaarii naasa xuruu ture. Mishaa ture. Garmu barbaadan godaantan? Baddatti illee godaanaa baddaallee dashaa ganna dashaana bona ol godaanaa. Baddaa eessa teettan? Goda sheedamaa lafa jedhamu. Goda sheedamaatti godaantuu yoo bona ta'u ganna immoo hin deebitu? Gaddachaa Xurgee dachaan. Ma qonni baay'een illee hin jiru? Qonni baay'een naasa hin jiru xiqqoo si waa qotan malee baay'een hin jiru. Maqaan abbaa keessanii eenyu jedhamu? Galgaluu Fagagoo jedhaman. Galgaluu Fagagooti jedhaman. Haati teessanoo? Lalii Duchiisoo jedhamu. Lalii Duchiisooti. Warra kam naannoo kam isiin? Isiin maalirraa qarsaati. Maadada? Daarima Xurgee kennaa san. Achitti dhalatan jechoo. Maatii obboleewwan meeqaa wajjin ka dhalatte? Yoo sana man jiran malee nama magara sagalii 10 akka ta'e hin gaane. Nama sagalii akka 10 taatan ka waliin dhalatan. Akkasiin gaani. Nufame amma obboleewwan kee maqaa isaanii? Sooretti yaa'ii tokko Hamaadoo tokko Miirtuu jedhanii tokko ammoo Jiddiyyoo jedhanii tokko Buduunee jedhanii tokko ammoo Waarisoo jedhanii.
waaqayyo jedhanii tokko ammoo Amaanu'eel jedhanii tokko Burqa jedhanii tokko Daani'el jedhan. Kanniin jechuun warreen anu immoo yeroo guddannu ka arginee ka haati teessan Ayyaan Lalii Duchiisoo deette sooretti Amaado Amaanu'eel Burqa Daani'el Hirriitu kanniin ka isaan argine. Kun waan hin jiranii. Booda naannoo xurgeetti guddataa turte jechuun. Xurgeetti iddoo maddaatii fi goda ishee damaa saniif xurgee kana guddanne. Loowwan tisaa jechuun. Loon tisidha, loon warraatis sinas. Yeroo xurgee guddataatiin turtani darbaa naannoo kuyyaraallee dhaqaa waa hojjan ture. Naa guddanne dura turne naa guddanne gara kuyyara adventistii sanitti waa surree bitannee bara faranjiin tokkiin xaaliyaanii takkee ermoo jedhanii namni tokko achi ture nama achitti ijaaree akka workshooppii akka hojjetee jiru achi dhaqee adiraamuu isaa illee lagaa san dhadhaabaa san dabsanii bisaan karawwannoo isa yaasuu dachaasanii dabsuuf yoo ta'e kuulii hojjechuu gisee achiraan xixiqqoon yoo sanii birrii nuu kennan birrii lama qanii 12tti birrii lama nuu kennan. Birrii guyyaa 12 hojjettanii birrii lama argattan. Yeroo haayidiraamii laga dabsuuf hojjetan achi jirtu jechuun. Achi jira nu waliin hojjeta simmintoo jedhanii wanna godhanii. Waliin. Akkana kalanii anillee achi jira waliin warra hojjetu waliin jira. Ennaasa waliin hojjetaa turtan. Waliin hojjetaa ture. Eenyu Ermoo jettee warra achi ture. Namichi Ermoo jedhanii namichi tokko Jarmanii jedhanii namichi maqaa isaa waliin. Nama Jarmaniif nama Xaaliyaaniiti. Inni timirti beetii waa ijaaruu muka eegoo manneen citaa takkee ijaaraa ture wannaasa. Ennaa diichii kun oka bisaan keessa deemu san qotan isa wannaasan illee beetta jechuudha. Ennaa kunniin hojjetamuun beekta. Irra hojjettee. Hojjanne achi bisaan laga saniilee waanee iddoo qotanii raawwatee ijoollee qotaa ture fuudhee hojjetaa ture. Yeroo workishooppiin ijaaramullee beekta jechuudha. Workishooppiin faranjisi ijaaru san. Xaaliyaanota ijaare jechuudha san. Isatti ijaare workishooppii gadaarii amma gara bisaan laalu gara amma kasii ole aseenan sani daarii isa irratti faranjisa yoo isa ijaarmanii yoo ijaare. Kun manni citaa tokkiin gubbattii sanitti ijaaree manni citaa sanii namichi. Manni citaa sun yeroo ijaaramu hin beektu jechuun. Isaanitu muka ciramu kuno ganda abboosa gara kuno ay marafa amu ni osan ciramee jiru muka ciramu kama gara kana ciraachi nu ciraa fidaa jenne. Ciraa baadhataa fidaa. Ciraa hojjenne. Hojjetaa ture. Waraan ogee isaanii irratti waraa bidhaa ijaarama muka ciraa finne. Isin muka cirtanii fiddan. Muka ciraa finne. Torbaan lama hojjettanii birrii lama argattu. Torbaan lama birrii lama argatan. Maaliif hojjetaa ture jarriin Jarmanii fi Xaaliyaanii sun iddoo sanii wanti hojjaa turaniif maali? Warkuma shooppii waa sibiila guban kana waan sibiila guban kana waa makanni hojjeta waa taakilti illee waa achitti kadhaabanii kun amma mana barnoota wayii banuu kajeeleeti. Mana barnoota banuu barbaadanii. Namichi Jarmanii sun waan sanii manneen gadi ijoolleen tamaariin bulu kanneen manni hedduu ijaaran gara mana rukkaa ijaaranii. Manni yoomaa gafa warri adventistii dhufee manni suni hafa dhaqqabaniira. Manni boodallee turaniira manni citaanullee argineerra. Yoosa warra ka ijaaraman jechuun. Yoosa ijaaraman. Jarriin Jarmanii fi Xaaliyaanii kun uduma achitti hojjetaa jiru jijjiiramni ta'e. Jijjiiramni dhufe. Booda jarriin sun hin deemee mishineeriin adventistii dhufe. Adventistii dhufe. Yoosa isaanillee gaafatanii lafa kana akka raayii Addis Ababaa irraa dhufanii iddoo jiran lafa tokko gara bitaatitti jedhee raayyiin arge jedhee utuu gara deemanii jiippii qaba namni kun hin deemee karaa wondoo dhaqee darbee dhaqee wondoon ga'ee lafa kana dhabe. Lafti kun gubbaa irra gaara qabu akkana booda qabu namni guddaan tokko akka ilaalaa achi Addis Ababaa dhufu uduun guutan irra dhufanii kun wondoon ganii wondoo deemanii ani lafa bannee jedhanii ofirra garagalanii lagee ilaalee dhadhaaba xiqqaallee ilaalee gaara booda dhaabanii odoo deeman deema kuyyara dhufaniitiin daandii faranjichi karaa irraa ol qabee raawwatee gibbii seenan kan arganii keessa waa seenan yoo akkana laga arganii gooddattillee arganii amanan nam'anii ilaalanii dachanii mangisti Hayil Sillaaseetti riippoortii godhan. Yoo sanii Hayil Sillaasee gaafatanii Tooppenbergii duraan karaa Eertiraatiin biyya Itoophiyaa seenuu yaalii godhee hin taane hin deebi'ee booda karaa Jibuutiitiin dhufee qabbannatti hojii jalqabee deebi'ee immoo lolliin jalqabee gara biyya Ameerikaa deebi'eetiin jedhe. Booda Tooppenberg gara kuyyaraa dhufe jechuudha.
Toppenberg dhufee daawwatee. Toppenbergin atin argiteere. Toppenberg yoo dhufee yoo faranjii ama yoo san faranjii ijaan argine dhufaniirani naa dhufan nu achi kuudee achi hojjanna. Eegee faranjicha kaasanii yennaan faranjiin biraa dhufe jedhan. Toppenberg kaanaan. Nama biraatii kenne namni faranjichi ka'e ajaja mala ajajatti fidanii. Ermoofaatu ka'e jechuudha. Ermoofaa ka'anii warri kun misoonii tokko misoonii kennan mangistiin kenna jedhanii dhageennan. Yoo san dhageettan jechuudha. Toppenberg fa dhufanii mana barnootaa san jabeessanii jalqaban jechuudha. Isaan mana barnootaan jabeessanii achumatti qaccumatti waa qorqosaa xaraawee wannoota qorqoorroo uummanni akkana wannoo isaan gabbaata akka ijaaranii achitti nu achi aseenee xaawala dhakaa kaanii rakaanii xaawala irra teennee timirti haahuu nu barsiisaa turan. Achitti yeroo jalqaban isinillee waa barnoota jalqabda. Asiraat any arbaa hulatti achi dhaqee. Asiraat any arbaa hulatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Akka Itoophiyaatti achitti yoo san dhufe. Isaan ammoo kan dhufanii 19 fi 36 dhufanii jiran. Biyya keessa achiin duratti dhufan. Kuyyara ka dhufan. Itoophiyaa turaniira yaga seenanii achi as kuyyara dhufanii 1936. Haga isaan seenanii naannoo san turaniin ka'aniin booda ka gara kuyyaraa barnootaaf dhuftan. Haga isaan dhufanii isaan tubananii yennaan dhufnee duratti yarri hin banne timirti. Hin banamne. Isaan tubanii. Toppenberg faa bira dhuftaniitiin barnootaaf akka dhuftan wanti isin kakaase maal inni? Achitti barsiifti warri sun achi fidala kana barsiisanii achitti banee jira misooliin achi banee jira jedhaniitiin dhageennee jenne namni dhagee jedhanii ayyoo sana immoo diqqaa ijoollee ama jabaa warra islaama ture waggaa afurii islaama ture. Aygaasa yoo warri sheekonni masgiidatti kitaaba laalan yoo warri xaafee beekullee waa laalan warri baalee dhufu kunniin. Attami bal'aa ta'ana jennee oduma akka jennu. Isaan hin dubbisu ture. Isaan hin dubbisu ture warri. Isaan dubbisan. Warra kun dodola kanaa dhufanii gara baalee kana namni dhufanii sheekallee ka beekullee fidala kallee beekuun jiran. Akkasitti anumaan bal'aa ta'ana illee egaa misoomni kun asitti baname hin dhadha jennee ijoollee waliin kaane baratu namni garii hin didee hafe malee yoo sana miti mirti hin jaalatu. Agana saabeen jaalatu. Barnoota waa dubbisan kana dhaxxaniitiin kuyyara barachuuf deemtan. Kuyyaratti baratuuf dhaqe. Haga kutaa gamii baratte kuyyaratti? Achitti haga kutaa afurii akkas sama kan baradhee. Kutaa jaha. Haga kutaa jaha achitti baratte jechuudha. Achitti hedduu keessa nageelletti illee dhaqeera badaa itti deebi'aa akka hojii achi fixe garuu. Achi fixe. Achitti barnoota kuyyara jalqabdee booda gara nageellee deeffatte jechuudha. Achillee deebi'ee achiin dhaabanii addeebi'e maaliif wangeela achitti wanta barsiisan urgeen wangeelaa kun tolee addeebi'ee addeebi'ee kuyyara addeebi'e. Nageellee wanti jijjiirattanii maali kuyyararraa? Nageellee achitti waa hunyaa waa diqoo waa maqaamnu sana waa saamna gabaa lafa gabaa jennee achi yookaan bilchaannee jiru ganama bilchootaanee jiru akkanuma gabaa kana. Achi dhadheera waaleen tsaafnaa waan tsaafnu kaalee waa fudhannaa isaan waa achi diroo kana achi dhadhee achi gara dammeenne. Galii wayii argattu jechuun achirraa. Galii wayii argana birrii waa xiqqoo. Achiisaniif gara nageellee deebitanii jiru. Isaniif achi deebi'e. Nageellee yeroo barannootaaf achi dhaqxe warreen wajjin barattan eenyu fa'a? Wanni waliin baranne hoosanii namni gara keenyaa namnummaa haga dhaqe baay'een hin jiru. Baay'ee dhaqe gara keenyaa dhaqe hin jiru. Gara kuyyaraa kun namni warra dhaqe malee garii dhaqe irraa bade malee dhaqe malee gara nageellee kana waliin dhaqe hin jiru. Womaan jiran? Abrahaamii kurfeessaa kan jedhamu eegee irra dhakkaa keessa nageelleen na dhufee fuudheera nageellee waliin buune. Gaasha Abrahaamii booda kuyyara nageellee odumatti barataattu waliin dhaxxanii achitti barnoota jalqabe. Innillee barnoota achi jalqabe. Kanaan achi namni baay'een naannoo keenyaa mana. Naannoo keenya namni dhaqee jiru warra dimittiitti illee warra dhadhatte malee gara dhaqee nageellee hin jiru. Maal fagoo namni katamaa achi nama irraa fagaatu namni agarma deemee waan hin dhadhee. Kuyyaratti nageellee kuyyara deebitee haga kutaa hagamii barataa turte? Haga kutaa nageellee kutaa jaha achumatti bitee. Nageellee haga kutaa jaha? Kuyyara. Kuyyaratti haga kutaa jaha?
Achiin booda kuyyaratti aga kutaa jahaa baratte duraan dursiteetiin amantii islaamaallee jalqabdee soomullee jalqabdee turte. Attamiin gara Adventistii dhufte? Amma gara qee asirraa kudha sagalii fi 42 wachi dhaqu isaan fidala kana nu barsiisan. Fidalallee nu barsiisanii waa'ee amantaalee nu barsiisan. Amantaa kanaatti awwaaddaree olaalee jedhu amantaa kana akka dhugaa jedheetini kudha sagalii fi 44 amanee. 44tti amantan jechuudha. Eenyu isin barsiisaa ture yoo san? Yoo achuma fidala nu barsiisan kunoo nu barsiisanii proogiraamii pireedii qaba. Pireedii tokko Matsaaf Qudusii nu barsiisan. Akkasiin baratan. Eenyu fa'a isin barsiisa ture yoo san? Gazzaanyi fa'a jedhanii Bazzaabbi jedhanii ambiin tokkeetu kajuudhaatti nu barsiiseera ta'e Bazzaabbi Gazzaanyi jedhani. Asamaroota tokkeetu tureera ta'e. Qees Taklaayimaanoot isin barsiisa? Qees Taklaayimaanoot Maandhaadhaa dhufee jedhe. Inni jaarsi Maandhaadhaa dhufe? Maandhaadhaa dhufe jaarsi. Namni haga inni dhufe barnoota kana cimsee isin barsiise? Inni amma gara amantaa kana malee mana barnootaatti galee hin barsiisu. Inni gara mana amantaatiin namni achi dhufee walgeettii urgee walgaantu jira. Ijoollee meeqoottaa jedhanii walitti qabaniira ta'e waa'ee matsaafaa barsiisan. Kaan achuma bakka fidala barsiisanitti warri pireedii tokko fudhateera itti barsiisan. Akka pireedii fudhatee itti barsiisan. Barsiisaa turan jechuudha. Barsiisaa turan. Hennaan cheerchiin ijaaramu hoo beektaa cheerchiin kuyyaraa guddichi amma jiru? Guddichi beeka yoo sanii nama achi tureeru nama amanee tureeru dhiyoo ijaarame cheerchiin. Cheerchiin booda ijaarame. Achiin dura eessa waaqeffattan ture? Achitti urgee tokko gara mana kunoo takka mana siddisa fidhi yaani mana takka wayitii gara magaalaan isaatti mana wayitii itti gaan jira achitti wal ga'a turan. Achitti wal ga'iin ta'a jechuudha. Keessa isaanii mandoo jira achitti wal ga'a. Utuu kuyyaratti barataa jirtu kutaa hagam geetteeti ufiyyuu barsiisiitii jalqabdanii turtan qe'eetti? Durumatti kunoo 42 baranne yaa furii ibada waggaa 1944 sani waa fidala waa beekneera. Fidala waa beekne sana barsiisaa timirtii cimaa wayituun baranne. Waa beekne sana haa huumia akka ofii beekne sani saafa ijoollee barsiifne akka ofii beekne. Qe'eetti barsiiftan jechuudha. Qe'eetti barsiifne waan baranne sana mi'a beeku. Keessallee amma nu ennaa san dukkana keessa jira. Gibira kan falu yoo dhadhaye nuti abbootiin keenya akka dhugaa tuulee qabatan. Dhaqanii waraqaa tokkocha gara meena akka baran eeggaddaa jedhanii yoo jedhanii nama katamaa soqatanii namni sun bisaan na usii maal naa godhe jee waa bitanii fi bitaa eegee mee fide jedhaa si fuudhee akkana gad fudhatee yoo akkana fuudhee jedhu tanaaf qayyidee akka waan kaadhu yaagana haganaaf nyaatam awwan turanii karra qotteen akkana kan buleera ta'e. Namni yeroo sanii risiitii yookaan daraseenyi gibira ittiin kafale san ka waggaa itti aanuu kafaluuf yoo jedhu hundumaayyuu baadhateetiin achi deema jechuudha. Baadhatee achi dhaqa namni layyee ofiin jiru addaan fo'u ofiin jiru. Addaan fo'u hin jiru. Akkasi qabatee. Isa kan addaan baafachuuf nama dubbiseetiin beeku barbaadu isarra jira. Akkasitti kanarraa kan ka'e achitti timirti ijoolleen adventistii achi baratu kunniin inni ammaruu baraan ijoolleen guddataa barkatti lafa lafaa dhufaa waan guddataa deemanii ammoo akkana biyya keenya dukkana kanaan ta'e ijoollee marii jala qabde. Nu ammoo asirraa jedhanii aratti irraa jala qabneetu hobeen namatti himaa turre. Nama himaa ture. Eegu ijoolleen kunniin kakka'ee eegee deemee proogiraamii kana guddisanii raawwatanii asirraa xanyi 51 ka'anii raawwatee haa biyya barsiifanii ka'anii. 1951 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bal'inaan baamee yeroo barsiifamaatiin ture. Ijoolleen maratee ka'ee waggaa tokko cincaa haa taanu. Guyyaa biyya keenya barsiifnu jedhanii raawwanii waggaa biraa iskiraarii akka faranjoota waliin maratanii achumaan maxaafallee barsiifnaa fidalallee biyya barsiifnaa wanni kun lamaan qabatee waliin deemu fidala barachoonii fi ammoo deebi'ee dhatee haamaanutee barachoonii waan qabatee wal deemanii fi wal bira deemu. Wal bira deemuu jedhanii akkasiin barsiisa jedhanii ijoollee keenya kakkaasanii akkasuma ijoollee illee kaatee raawwatee qarallee yaada waan qabaniif karuma itti maratanii raatee waggaa san ka'anii waldaa ka'ee raawwatee waggaa tokko ba'aa akkasiin baanii jala qabanii raatee jira. Achiin duratti uduu kanan taaneen duratti garuu isinuu barsiisaa turtan. Durattuu barsiisaa turre. Barsiisaa turtan. Arbaa aratti irraa jala qabee itti himaa turre. Achi barsiisaa turtan.
kunin kudha sagaliif shantamii tokko yeroo arsee masaratti mirtiin jalqabe jechuudha. Shantamii tokko arsee jedhamee gara kan. Yeroo jalqabame jechuudha. Arsee jechuun gaafatti kaane tamiroo maastamar jedhani. Baratanii barsiisu jedhanii ka'e pirogiraamiin duratti. Amma gaafa deebanii wanna kana bal'isu baalabbaanni naannoo jiran kunneen maali ebuqaada maaliin barsiiftan jedha mormii uumurraa kan ka'e jaanoo dhufa yoo kan ama lafa lafatti woga'e ijoolleen baay'ee jira barsiisaa jiran lafa lafatti baay'ee waa ijoolleen kun duula baay'ee barsiisiitiin jalqabeera amma nugumni dhufa jechuudha dhaganii karaa kunoo heebanoo isaan karaa kun ama ganda kunoo heebanoo sana ageelli ol baanii heebanoo isaanii gubbaa karaa irra jaanoo hin dhufa jedhanii salfiin achitti eegan salfii eegan sani jaanoolee dhufe achitti dhaabanii achitti dhaabatee illee dhaabanne xaaqaa tokko dambaa tamaarota kana darbeen gara dooqqee jedhanii gara dooqqee ijoolleen duukaa yaabbatteera ta'e duukaa lixanii gabra mikaa'el fa kunoo tigiroo ganama ufaatii namni kunoo seefa mikaa'el annoo ta'a jedhanii namni guddaan namni hedduu bayyanee fa namni baay'een duukaa yaabbatee dhaqee dooqqeetti dhaqanii gaafatee kana maal barbaadan kana barsiisuu kana ijoollee bakeera baratuu barsiifna jedhanii kana jaanoo gaafatee jennaan amma dubbii kan amanee fiirate arsii haqqomanno asalla arsi timirti beeti arsi achi dhaqaa jedhanii akkasi gara sanii akkasi dhaqanii hayyama baafachoo fudhatanii galanii gaafa galanii arsee tamartiitti biyyan yeroo san jechuun gaafan maqaa baasan gaaf duraa tamroo maastamaariin ture booda kanate uduu barnoota barsiisuuf hin baaneen duratti walgeettanii waliin hin mari'attu ture isin nullee waamanii nullee mari'an marii sanii eenyufaa geggeessa ture yoo san gabru kaafaa faayite gabru kaal geggeessaan eenyufaa yoo san namoonni yeroo san geggeessan bayyaneefaa ayyuu gabru kaal faan annoota seefa kaal annoota tiwasa tigiroofa namni baay'ee namni wanti tano jedhe baay'ee namoota hedduutu irratti hirmaata ture. Namni guddaa maqaa isaanii amma akka waan nannatitti waamaara malee namni guddaa koomitee nullee keessa jira nullee. Walumaan hojjette. Nullee isaan koomitee keessuma jira. Mawaacoon baaftan wayin jira baasiin baaftan. Ijoollee waa walirraa guuranii suunee waan xiqqoo saantiimi guddaa saantiimi xiqqoo ta'aa wali qocanii masaan wannoo deemnee gaafa Addis Ababa deemuuf ta'anillee asii waa qocatanii walirraa qocanii deemaniidha. Birri xiqqoo. Ati eessa barsiifte eessa dhattee barsiifte? Andura ege maga walitti jigee jedhe warra keenna adventistiin biyya doole yaasanitti biyya doole booso yaasanitti ijoolleen ubarsi jedhanii angilii rakkifili fi jaatamaa dhugaa dhufeera dhumanii raawwatee maratee na duuba maratanii nawaamanii adda si erganna baraanuu dhaqee achitti biyya san dhaqiitu jabeessee kotoo loloo lafa jedhanii kotoo lolo kan jedhamu mana isaati achi dhabee dhaqii gaafadhu dhaqiiti gurbaa tokkotti ka isaa tokko isa qofa jedhamu amaneera jajjabeessee achi na erganii achumaan cadhiseeti masaratti waan timirti illee maxaafallee walii qaba barsiisa wanta jedhameeru. Barri kun bara kam amma? Barri kun 1955. 1955 gara naannoo Dole dhattee barsiisaa turte. Achi isaan achitti erganii dooleetti balee barsiisaa ture. Atti erganii barsiisaa. Abrahaam Tufaa namni baay'ee achi barsiisaa ture. Naa bikka 24. Nama 24. 24. Urgama saniif barsiifta moo gara biraallee dhaxxan achi? Gara biraa amma deebee nama tokko na bira jira seenee goojoo jedhanii. Inni na bira jira inni illee waan gargaara. Inni illee amma achitti ijoolleen achi kun daakaa gadi sa'aatii lama deemtee dhufti. Marqoo sulatti ooshattu jedhanii tokko daaneel morkamoo jedhanii. Jarri kun achi dhadhee amma koottaa asi nama jira achitti timirti beetii bannee jira koottaa nu barsiisa. Ijoolleen qabdee kan isa achi dhiisee an achi dhaqee achitti illee bannee. 24 ijoollee 20 achi barsiise. Wonoo gurguddaa fuudhanii walitti qabnee barsiisaa ture. Achitti eegee wagganamni gara 14 amanee cuuphame achumatti cuuphame jedhee eegee irra dubbiin kun tizaadiin illee dhufee ajajni jabeessaa masartimitti jedhanii waan jedhameefi inni kana baalabbaa ta'uu ajajanii latamoo bushee kan jedhan baalabbaanne achi urgee kana cinaa garaachatti gattiissaa timirti beetii gattiissaa daakaa ilaalatti biyyatti guddatu gattiissaa jedhanii gadi geessanii kaasanii gadiissanii achitti nama 176 barsiisaa ture. Nama 176 barsiisaa turte. Haga kutaa hagamii jechuudha. Haga kutaa lama akkasii barsiisaa ture. Barsiisaa turte jechuudha.
naannoo sanitti waggaa gam barsiifte? Waggaa lama waggaa sadii. Achiin booda hoo garamii barsiifte? Gara bira ani achitti dhiisee nama biraa achi ramadanii nama biraa achitti erganiitiin ani ammoo waan wangeela hojjedhu wangeela gara dagaaggaa na ergan. Gara dagaaggaa? Yeroo masala timirtii barsiisuuf ijoolleen warri yoo san dargaggoonni ba'anii barsiisan naannoo keessaa jaarsonni biyyaa warri isin gargaaran kan yaadattan eenyu fa'a? Karaa isaa namni yoo waa'ee masarata kira masarata turtii kana dubbatu namni martoo gara kolboo fi dubbata tufaa hojiifan jiranii argoo buqaroofan jiranii namni baay'ee jira namni karaa ofii waan ajjafoo akka kunoo daakaatu abraham tufaafa namni kunii jiranii karaa adda addaa nama baay'ee jira namni gara timirti beetii kana gara ofii akka nu kabanta jee ka gaafatu akkasumaan timirtiin bara waga faqaanni bahee haatee jira. Namni si waliin hojjetaa ture naannoo akka Daansheet Wotaraatti naannoo Wotaraa fa'aatti eenyu fa'aa hojjetaa ture? Wotaraa faasatti giroofa hojjetaa ture. Jaarsota naannoo irraa hoo? Warri naannoo sanii ka mana barnoota kana gargaaraa turan? Gargaaraa turan boggaalee falleen jiranii boggaalee hojii falleen jiranii maqaa isaa kan dhabane garuu tufa achillee olittillee aluttillee achittillee lafa waan ajjeessi asillee qabanii achittillee waan mota rabbananii jiranii fi kun mata achittoonni Isfaanos jiraachuudha. Isfaanos jiraachuudha. Kunneen yeroo sani warra gargaaraatiin ture. Gargaaraa ture achi baraasoo falamaa. Baraasoo falamaa. Naannoo sanniin keessaa manni barnootaa kunniin akka ijoollee barsiisan warra gargaaraatiin ture jechuudha. Warri yeroo sanii baalabbaatonni gaafii faqaada maaliin barsiiftanii jedhanii warri gaafatan ture jettan. Akka barsiiftanii warri isin gargaaran jiru yeroo san. Eessa gargaaranii warri akka giraamashee ennu barambaraati ennu milikaa buliyye. Isa faatii kunni nama gargaaru. Namni baay'ee tabaabaru jira baalabbaatonni illee namni jaalatan. Ijoollee barattoota akka barsiisaniif warri isa inni eeyyama. Eeyyama. Ofiillee dhungaafanne akka mangisee olii dhufa qadee dhufe dhungaafanne jedhisan. Inni tabaabaran malee. Duratti barsiisiitii irra rakkinni maali yoo akkanaan barsiisanii yeroo san maaf namni gammachuu fudhachuu waan dida jiramu? Namni beeku yoo ijoollee dhadhoole dhaquu fuudhuu yoo argate farda bitanii duuduu kanneen waan amanuu farsii fuudhuu. Loonti suuqa dhaabachuu intala fuudhuu kanneen waan ibiratii waan biyyi qabuu fi waa'ee timirtii ka xaa'imii timirtii ka galee waan mi'aan galee fi waan jiree fi hennaa saniif ijoolleen namni illee waan jaallatu sani. Akka jijjiiramni dhufeen booda hoo akkaataa kamiin barnoota barsiisiitii irra qooda fudhataa turtan? Akka proogiraamiitti ergaa turanii bire nu amma yoo sana namoonni hulla gabbi maali wangeela cinaa waan hoji kuwaan qaxara barsiisuu baay'ee nu ammoo wangeela hojjechuu keessa waan barsiifnan ana manu amma deebi'ee qayyarame daakaa qayyarame xurgeellee daakaa irraa illee qayyarame ani taa'een barsiise wangeela callaa barsiisaa ture haa ta'u bootaan sunii martinuu nama itti godhanii namni barsiisaa ture. Mana barnootaa ta'eetiin itti waggaa 15. Waggaa 15. Amma amma kasira asara xanyi 16 amati amma 51 jara qabee aga 16 barsiisaa ture. Waggaa 16 taana waggaa. So babal'ina waldaa Adventistii keessatti qooda guddaa fudhataatiin turtan jechuudha. Qooda guddaa. Warra wangeela hojjetuu irratti. Eenyu fa'aa waliin hojjetaa turtan baay'inaan? Baay'inaan faasa Yohaannis Tumaatu faasa Tigiroo illee hojjeta faasa Tigiroo wangeelaa deebii faasa Tigiroo gammachuu reeffaa namni maan dhaayira kedameera namni baay'ee biree nama tamaarii wangeelaa asamaadhaa abbaa badabalee faa gammachuu fedhatoo faa gammachuu fedhatoo gammachuu reeffaa namni baay'ee namni maqaa isaanii wanda wangeelaa nama 12 geddaas hojjetaa ture.